Dilbata kaleessaa Israa'el magaalaa Teel Aviv keessatti yeroo rookeettonni dhukaan saayiraniin akeekkachiisaa dhagahamaa ture. Humni ittisaa Israa'el rookeettiiwwan furguggifaman kan namoonni akka isaan dahata barbaadaniif asiifachi fiigse fashaleesseeraa jedha. Haleellaan kun kan raawwate erga konkolaataan gargaarsaa karaa daangaa Kerem Shaaloom keellaa ijoo Israa'el Gaazaa gama kibbaa itti seentu qaxxaamuree sa'aatilee hanga tokko booda ture. Kunis Israa'el duula waraanaa itti fuftee ennaa jirtutti karaa Gaazaa gargaarsi akka darbuuf waliigaltee haaraa irra ga'ame. Masriin hamma Israa'el qabiyyee Faalisxiinotaa to'atte deebistutti karaa raafaatti itti darban banuuf tolen jedhin hafte. Israa'el erga gareen Hamaas onkoloolessa 7 dugdee Gaazaa irratti haleellaa raawwatee namoota 1,200 galaafatee qabee Hamaas irratti waraana guutuu labsitee jirti. Erga sanaa as uummanni 35,000 irra hedduun siiviilota ta'an lammiiwwan Faalisxiin haleellaa haaloo ba'iinsaa kanaan dhumuu ministiriin eegumsa fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin hoogganamu beeksisee jira. Tokkummaan mootummootaa Gaazaa keessatti beelli mudachuusaa dubbata. Israa'el akka jettutti garee finxaaleeyyiif michoota isaan kanneen iggitamanii jiran namoota 250 gadhiisisuuf jecha Hamaasiin dhabamsiisuun itti fufa. Gama biraatiin lammiiwwan Israa'el muummicha ministeeraa Benjamin Netanyaahuu mormuutti fufuudhaan iggitamtoota gadhiisisuufis ta'e waraana sana dhaabsisuuf gahaa hin hojjennee jedhu. Walitti bu'iinsa deemaa jiru ilaalchisee ka dubbatan abbaan alangaa muummichi mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa Kariim Kaahan torban darbe akka jedhanitti hoogganoota Israa'el Netanyaahuu dabalatee hoogganoota Hamaas ijoo irratti ajaja hidhaa dabarsuu isaaniif Israa'el ofirraa ittisuuf mirga qabdisa jedhu garuu beekannaa kennaniiru. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. Mirgoonni sun garuu Israa'el dirqama seera namoomaa idilee addunyaa eeguurraa waan ishee bilisa taasisanuu miti. Itti yaadanii uummata nagaa dubartootaa fi daa'imman baay'ee dabalatee du'a, beela, miidhamaa fi gidiraa fiduun mala yakkaan kaayyoo waraanaatii fi siyaasaa galmaan ga'uuti. Netanyaahuun yaada Kaahan dhiyeessan ta'e jedhee haleellaa raawwatamedha jechuudhaan ibidda jibbiinsaa juushota naannoo addunyaa keessatti qabatee jiru irratti gaazii firfirsuudhaa jedhan. Kun martinuu ka dhaga'ame torbanuma Ayirlaand, Noorweey fi Speen biyya Faalisxiiniif beekannaa ni kennina jedhanitti. Sochiin kun baay'ee keessaa akka fakkeenyaatti yoo tuqamu Netanyaahuun akka jedhanitti kun Hamaasiin injifachuur shororkeessummaa jajjabeessuu yoo ta'u kan hin dhaabbanneef nageenyas fiduu hin danda'u jedhan. Walwaraansi Israa'eliif Hamaas gidduu amma ji'a 8 guutuuf yoo jedhu muddamsuun naannoos hammaataa adeemee jira. Viidiyoo VOA Associated Pressiin dhuunfaan adda hin baafamnerraa akka mul'atetti kan Iraaniin deeggiramuuf warreen gama dhiyaa garee shororkeessaati ittiin jedhan Hezbollaa haleellaa waaltaalee Israa'el kan naannoo daangaarra jiru irratti fuulleffate Libaanan gama kibbaarraa raawwatee jira. Ibsa kenneenis gareen kun akka jedhetti haleellaan sun uummata Faalisxiin kanneen Gaazaa keessaaf dura dhaabbannaa kabajaa isaan agarsiisan tumsuuf jechaa jedha gabaasi Araash Arbasaadii erge.